Harka fuunee shamaa akkam jirtanii ani Zakkii Iluuti. Guyyaa kaleessaa feestivaalii Oromoo irraa osoo jirru namni Arabiyaa Majlisii kana ajajatee kottumee waan tokko sirreessinee dhufna naan jedhee sanbooddi konkolaataa qabannee gara manaa deemnee waan ta'e wayii sirreessinee sana booddee sapiraayizumaan ta'e waan tokko irratti maal inni waan ana biratti guddaa jechichis maa inni jecha galatoomi jedhu jechuudha. Kunis immoo duriyyicha Abubakar irraa osoo hin taane kabajamtuu haadha manaa isaarraa. Haati manaa isaa waan kana akka malee jaalladhe akka gaarii naa fidde akka ni yaadatti naa dhufe Zaakir galatoomii naan jette. Wallaahi anaaf waan guddaa ture sun jechuudha. Maaliif namoota baay'eedhaa fidee jiranii namoonni baay'eedhaa gaafan fiduu waan kana irratti ni dadhaba. Waan namni ajajate kun hin beekne an kumaatama beek. Waan inni akka orjinaaliitti ilaalu waan foorjidii meeqaatamaa jira sana hunda jijjiireetiin akka gaariitti namni anaatu bira jira anaatu as jira. Wanni kun yeroo hundumaatu ani mataa gaditti qabachuu hin qabu waan kanatti of course birrii guddaa kafala namni waan kanatti birrii salphaas itti hin fakkaatin birrii guddaa kafala garuu haa ta'u itti gammaduu qaba jedheetiin nin dadhabaa jechuudha akka malee yeroo akka qaqqabuu fi wantoota adda addaa jechuudha. Kana hundumayyuu ta'ee meeshaan kun tokkoon isaa makiinaa guuta. Gaafa dhufu waa takka irraa hirrachuu danda'a yeroo adda addaatti yookiin sitaaraan yookiin immoo farshaan lafaa kun yeroo dhumaaf irrata malee kan tokko keessa makatee wal makatee yeroof jalaa hafa jechuudha. Waan 99 dhufe sana dhiisee parsantii tokko jalaa hafte yookiin guyyaa 3 yookiin 7 booddee dhufee bakka bu'uufiif anallee stress godhee ofiillee stressii ta'ee meeshaa ajaa'iba akka gaariitti dhufeef anaanillee galatoomi jechuu dhiisee akkasitti wal jeeqna jechuudha yeroo baay'ee. So jarri kun ammoo wallahi waan kana cabsanii galatoomi Zaakir waan gaarii nuu fiddee gaafa isiin naan jettu wallahi surprising ta'e jechuudha. Jara keenya galatoomiin kun waan guddaa. Namni kan keenya birrii isaatiin birrii kiyyaanin fidadhe akkasitti yaada birrii kiyyaanin fidadhe maaliin galatoomin jedhaanii waan akkasii fa'itti qalbiin isaa waan akkasii fa'i. Jara keenya nuti waan tokko mudannoo tokko isinitti himu yeroon biyya galee tokko ummoo kiyyaa fi siree hojjechiisuudhaaf bakka wayii deemee siree guyyaa hangana keessatti siree kana naa baase diizaayin akkasii jedhee itti madhe guyyaa dhumanii itti madhe sana keessatti naa baase jechuudha. Namni kun diizaayinumaan barbaade guyyaadhumaan barbaadetti naa baasee sana booddee galatoomii jedheeni maallaqa isaa kennuuf yeroon jedhu maallaqa hin kennini kiraayee manaatti irra ginaan jedhe. Wallahi dhugaa isinii maa kiraayee mana kiyya keessa jiraattee isaas hin beeku iyyuu ani dhimma manaa isinii dubbachuuf miti amma dhimma waa'ee galatoomii isinitti himaa jira. San booddee noo lakkumaa takka rakkoon ijuu jedhee birrii isaallee kennee fi deebisee hiriyoonni kiyya na bira jiranii gaafa sana akka waan tola naa hojjeteetti ilaalee birrii tiippi kennee fi caatii bitee fi misa anarraayyuu arra jedheeni akka malee natti tolee jechuudha. So namni tokko gaafa waan namni itti aajamu tokko akka sanatti namaa baasu so galatoomiin ana qofaaf mitiyan namuma kamiifiyyuu afaan keenya teenkiyuu haa baratu. Maaliif wallahi galatoomiin kuni namni nama hin galateeffanne rabbiin hin galateeffatu jedhanii miiree birrii qofan laallu jara keenya birriidhuma sanaanu wanni meeshaan hin taane yoo isinii dhufe wanni isin hin beekne baay'een kan hadhaa isinitti boggi billiccii ta'ee foorjiriin zapp jedhee isinii dhufu jiraachuu danda'a. Isinii galee waanuma birruma ofiitiin waan gaarii bitachuunu waan gaarii jechuu. Kanaafuu anaanillee galatoomi jedha nama biraatiin illee galatoomi baradhaa jechuumaa fi maatii kan ammoo hedduu galateeffachuu barbaada. Mana jiraati laaqana nyaadhee dhugee bashannanee hedduu gammadee konfidensiin ajaa'ibaa tokko natti dhaga'ameetiin mana sanaa baanee feestivaalitti deebinee jechuudha. Maatii Abubakirii dhugaa rabbii galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Teenkii warra kaan isinitti haa baratu jechuumaa fi hamtuu fi miti ammoo.